rakkinni narra hin gahin hin jiru asitti Naayiroobiitti kadhadhee jira beelahee jira dheebodhee jira. Jiruun biyyaa kan yeroo sanaa ankee jira jiru baay'ee dansaa ofirra darbeetiyyuu namaayyuu gargaaraa ture jiru. Abbaan manaa halkan wallaahi ala bula bana keessa maal siin jechuu danda'a. Erga bara kana biyya kana seene waggaa 7 ka'ee jira waan silaa seerriin ajajne seeraan ala dalagaa nuun jennaani in dalaginuu jenne namni nama 4 yeroo sanatti namu dalaga gadhiisee irraa baqate. Ani amata 26tti dhufee yoo inni jala galmaa'ee amata 20 as taa'e amata 45 obbaase namni kun gara jiruu jiramoo gara du'uu deemuu jira. Gara du'uutti jira maaliif jennaan amanni silaa inni waa dalagatee hobbaasuu qabutti yaa dhumate. Yookiin biyya teenya nu galchanii argite yookiin akka seera waan baqataa taaneef baqannee dhufneef seera keenya nu guutanii achi gara nu barbaannu san deemu. Namni tokko yoo baqattummaan isaa murtaa'ee fi jedhe wanni amata 20 amata 15 amata 10 wanni inni as keessa taa'uuf maali seera maaltu akkas jedhe. Ana diqqootti dhufee ammaan tanaadha ijoollee afuriiti dalagachuuf illee siti kaansoon nama dhibdii poolisiin nama dhibdii akkasii wallaahi waggaa 12 jechaan salphaa miti. Galchanin galama biyyatee min jibbina waan qabattee galtu san feeta nama kee kana akkam jedhee nama kanatti dhaqa nama dur biraa deeme kana akkamiin gammachiisame akkamitti kenname. Galuun yoo haalli mijaa'e bareeda jennee yaalla. Mootummaan biyya Itoophiyaa ammoo baqataa as keessa jiru kan as keessa jiru qofaa miti. Afrikaa tana keessa illee baay'ee jira Afrikaan ala illee baay'ee jira. Galuuf ta'aatii sodaata maal qabadhee galaa maal itti galaa wanni sunuu na deebitti ta duruu sunu na hidhinnu. Hin baqatinaa jedhaan boordira ceehanii dalagaan biyya san jirti biyya kanatti deemnee dalagannaa jedhanii biyyaa ka bahaa yoo taate san ammoo akka biyyaan baane dhaamaaf maaliif jennaan hooga dume jedhee biyya ofiillee nyaate namichi suni in jiraata.